1.2 position on map is part 2 dhaan immoo kan nuti ilaallu position on map is isa jedhu ilaalla jechuudha. Kaartaa irratti bakkeewwan garaagaraa akkamitti mul'isuu dandeenya, haala kamiin beekuu dandeenya isa jedhu ilaalla. Hanga xumura viidiyoo kana wajjin turuun irraanfatina. The position of places on the Earth's surface and the open maps can be given in a number of different ways. Positionii yookiin ammoo bakki wanti tokko itti argamu, pileesiin tokko itti argamu beekuudhaaf fuula lafaa irratti akkasumas kaartaa irratti beekuudhaaf karaa garaagaraatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Different ways. The most important are through the use of latitude and longitude or international grid reference. Inni itti aanu immoo national grid reference or easting and northing. Karaa kanneen keessa ammoo inni jalqabaa maalidha? Latitude fi longitude fayyadamuudhaan yookiin ammoo international grid reference isa jennuun kana fayyadamuudhaan maal goona bakka wanta tokko himuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan ammoo national grid reference isa jedhamu yookiin ammoo easting in the northing. Easting in the northing isa jedhu kana fayyadamuudhaan maal goona place yookiin ammoo position of place ibsuu dandeenya jechuudha. Jalqaba irratti mee haa ilaallu. 1.2.1 irratti position by the geographic grid. Geographic grid inni jennuun kuni maalidha? International grid reference dha jechuudha. Latitude and longitude isa jennu kanaan wal fakkaataadha. Kanaafuu this is the method by which the position of place can be given accurately with the help of grid composed of network of lines known as parallels in the meridians. Inni kun maalidha? Karaa ittiin positionii bakka tokko ittiin karaa sirrummaa ta'e yookiin ammoo accurately bifa ta'een itti kennu jechuudha. Maal fayyadamuudhaan? Network yookiin ammoo laayiniiwwan parallelii fi meridian jedhamanii beekaman isaan kanneen fayyadamuudhaan positionii bakka tokko kan itti kennudha jechuudha. Parallel isa jedhuu fi meridian isa jedhus hiika isaanii ilaalla. Parallel inni jedhu kun maalidha? Sarara kaartaa irratti yookiin ammoo fuula lafaa irratti equatoriidhaan walakkaa lafaatiin maal ta'edha? Parallelii ta'e. Waltarree ta'een maal jennaani? Parallel jennaani jechuudha. Inni biraa ammoo meridian isa jennuunidha. Meridian inni jennuun ammoo paralleliin kanaafuu fuula lafaa kana bakka garamiif garamitti adda qooda? Gara kaabaatii fi gara kibbaatti kan adda qoodudha jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun fuula lafaa isoo kan ta'u taate maaltu jira? Haala kanaan walakkaan fuula lafaa ni jira jechuudha. Equator inni jennuun kun ni jiraata. Sanbooda ammoo sararoonni isa kanaan walakkaa fuula lafaa kanaan parallelii ta'an maal jedhamanii? Parallels jedhamanii waamamu. Fakkeenyaaf haala kamiin deeman isaan kunniin? Haala kanaan isa kanaan parallelii ta'anii deemanii jechuudha. Gara gadiitiinis haala kanaan parallelii ta'anii isaan deddeeman kunniin maal jennaani? Laayiniiwwan akkanaa kunniin parallels jedhamanii waamaman. Kanaafuu maaliif parallel jedhamee? Equatoriidha yookiin ammoo walakkaa fuula lafaatiin waan maal ta'eef waan parallelii ta'eef waltarree ta'eef inni kun parallel jedhamee waamamaa jechuudha. Inni biraa ammoo meridian kan jennuun ammoo fuula lafaa kana kan dhihaa fi baatti adda qoodudha jechuudha. Meridian inni kun yookiin ammoo prime meridian isa jennuun sanidha jechuudha. Inni kun ammoo haala kamiin kennama? Jalqaba irratti haala kanaan prime meridianiin ni jiraata jechuudha. 0 prime meridian jedhama inni kuni 0dha jechuudha asirratti digrii isaa. Sanbooda ammoo sararoonni isa kanaan parallelii ta'an isa kanaan sarara amma kaartii kanaan kan parallelii ta'an maal jedhamanii? Meridian jedhamanii jechuudha. Isaan ammoo haala kamiin? Haala kanaan isa kanaan parallelii ta'anii kennamanii jechuudha. Akkasumas lakkoofsonni kunniin yookiin ammoo sararoonni kunniin hundi isaaniitu digirii qaban jechuudha. Jalqaba irratti isa kana equatorii kanarraa yoo kan taate inni kun 0 digirii irraa ka'a. Sanbooda ammoo dabalaa deemaa jechuudha. Gara gadiittis gara oliittis dabalaa deema. Hanga meeqaatti? Hanga 19 digirii ga'utti. Digirii 90 hanga ga'utti ni dabalaa jechuudha. Inni kunis meridiyaaniin kun yookiin ammoo prime meridiyaaniin kunis asirratti maalidha? 0 digiriidha jechuudha isa jalqabaa kanarratti. Sanbooda ammoo isa kanarraa garanattis dabalaa deemaa jechuudha. Haga meeqa ga'utti? Hanga digirii 180 ga'utti dabalaa deema. Kanaafuu parallelii fi meridiyaaniin garaagarummaan isaanii isa kanadha.
If you study a globe carefully, you will find that two sets of lines form a network on the surface of it. One set of lines run from the North Pole to the South Pole. These lines are known as meridians. Gloobii yoo seeraan kan qo'attu taate yookiin ammoo yoo kan seeraan beektu taate jechuudha gloobii. Gloobiin bifa kaartaatii innis akkuma kaartaatti fuula lafaa kana ibsuudhaaf gargaara garuu ammoo daayimeenshinii gara hundaanuu kallattii hundaanuu zoorsinee ilaaluu dandeenya jechuudha. Naannessinee yeroo ilaalutti inni sun kallattii hundaanuu mul'isuu danda'a. Kanaafuu isan yoo kan seeraan ilaaltu ta'e maaltu jira? Sarroota lamatu jira jechuudha. Sarroota lamatu jira. Tokko kan kaaba irraa gara kibbaatti gara saawuziitti kan deemudha. Inni sun maal jedhamee beekama? Meridiyaan jedhamee beekama. Akkuma reef kaasee isinitti mul'isanitti meridiyaan inni jennuun gara noorzi irraa gara saawuzii kan deemudha jechuudha. The other set of lines are running around the globe parallel to the equator. Inni itti aanu ammoo maalidha? Kaartaa irra yookiin ammoo gloobii kana irra maal ta'a? Paaraaliidhaan equatorii kanaan yookiin ammoo walakkaa lafaatiin paaraal ta'uudhaan kan kaartaa irratti argamudha jechuudha. They are known as parallels. Isaan kunniin maal jedhamanii waamamanii? Parallels jedhamanii waamamanii jechuudha. Using this grid, we can now give the accurate position of any place on the Earth's surface. Giriidii kana fayyadamnee yookiin ammoo sarroota lamaan kanneen fayyadamnee jechuudha. Sarroonni lamaan kunniin yeroo walitti dhufan iskuweerota wayii uumanii iskuweerota sanii fayyadamuudhaan yookiin ammoo giriidiiwwan kanneen fayyadamuudhaan maal gochuu dandeenya? Positionii bakka wayii bifa sirrii ta'e yookiin ammoo accurate bifa ta'een kennuu dandeenya jechuudha fuula lafaa irratti. The parallels gives the position in degrees, minutes, in the seconds, north or south of the equator. Paralleliin kun positionii bakka tokko yookiin ammoo argama bakka tokko haala kamiin nuuf kenna? Digriidhaan akkasumas minitiidhaan akkasumas sekandiidhaan nuuf kenna jechuudha. Garamitti? North or south of the equator. Equatorii kanarraa gara kaabaatti yookiin ammoo gara kibbaatti jedhee haala saniin nuuf kenna jechuudha. Maaliif? Paaraaliin jalqabumayyuu garamitti qoodannee jirra? Kaabaa fi kibbaatti adda qoodannee jirra. Kanaafuu yookiin gara kaabaatti yookiin ammoo gara kibbaatti nuuf kenna jechuudha. Degrees, minutes, in the second isaan jennuun ammoo maalidha? Degrees inni jennuun digriin kun guddaadha jechuudha. Guddaadha garuu ammoo isa kana digrii kanaan ibsuudhaaf baay'ee nu rakkisaa jechuudha. Maaliif bakki wanti tokko nu jalaa hafuu danda'a yeroo digriidhaan ibsinutti. Isa kan ammoo haala kamiin minitiidhaan ibsina. Minit inni jennuun ammoo wanni isin hubatuu qabdan minit second isaan jennuun kun kan yerootii miti jechuudha. Kan sa'aatiitii miti xiqqaa yookiin ammoo xiqqeessuu mul'isuudhaaf jechuudha. Digrii inni jennuun kun guddaadha. Kanaafuu digrii kana xiqqeessuudhaaf maal goona? 60 hirra. Yeroo 60 hirru kana minitii argannaa jechuudha. Minitii wanta sanii xiqqaatee jira jechuudha. Liitil jechuudha inni kun minitii inni jennuun ni ilaalla. Akkasumas sekandiidhaan argamuudhaaf ammoo isa kan ammas gad xiqqeessuu yoo kan barbaannu taate bakka san xiqqeessuu yoo kan barbaannu taate maal goona? Digrii jalqaba minitiidhaaf irra jira. Ammas minitii kanas maal goona? 60 irraa jechuudha. Sekandii argachuudhaaf baay'ee xiqqeessuudhaaf maal goona? Sekandiidhaaf yeroo hirrutti baay'ee xiqqaata iddoon bakka sun bakki wanti itti argamu sun baay'ee xiqqaataa deema. Kanaafuu sekandiin kun baay'ee xiqqaadha jechuudha. Isaniin ibsuu dandeenya. This is the latitude of place. Inni kun maal jedhamee beekama? Latitude of place jedhamee beekama jechuudha. The other set of lines, the meridians, give the position of points in degrees, minute, in the seconds to the east or west of the 0 degree meridians. This is the longitude of place. Inni biraa ammoo laayiniin biraa ammoo meridian inni jennuun jechuudha. Innis positionii bakka tokko haala kamiin nuuf kenna? Digriidhaan akkasumas minitiidhaan sekandiidhaan nuuf kenna jechuudha akkuma paaraaliitti. Garuu ammoo inni kun ammoo east yookiin ammoo gara westiitti jedhee nuuf kenna jechuudha. Gara bahaatti yookiin ammoo gara dhihaatti jedhee nuuf kenna. Maalirraa? Meridiyaanii irraa yookiin ammoo 0 digrii irraa walakkaa irra kan jiru san jechuudha. Meridiyaanii jalqaba kaasanitti mul'isan piraayim meridiyaan isa jennuun san isarraa gara dhihaatti yookiin ammoo gara bahaatti jedhee nuuf kenna jechuudha. Isa kan ammoo maal jennee waamna? Longitude of place jennee waamna jechuudha. Focus mee isa kana ilaala. On the huge Earth globe, a net of lines only
1 degree apart would be far to open a mesh the spaces of a certain size in a network for particular use. Kaartaa fuula lafaa yookiin ammoo gloobii irratti a net of lines only 1 degree apart. Laayinoonni maalidha? Digirii tokko qofa apart ta'anii jechuudha. Would be far to open a mesh. Inni kun ammoo baay'ee maalidha? Walirraa faffagaataa jechuudha. Far 1 degree inni jennuun kun baay'ee walirraa faffagaataadha. Some spaces would be as large as 100 kilometers each away. Saroonni muraasni hedduun isaanii jechuudha. Some in jennuun saroonni muraasni spaces would be as large as 100 kilometers each away. Hagamta akka walirraa faffagaatanii kiiloomeetira 100 walirraa faffagaatanii jechuudha. In navigation, the position of an airplane must be precise to the fraction of kilometers. Kanaafuu positioning airplane yookiin ammoo xiyyaarota maaltu qabanii fractionota kiiloomeetiraatiin ibsamuu qabanii jechuudha. For that reason, the degree is divided by 60. Each of these 16s is a minute. Sababa kanaaf digriin maaliif hiramuu qaba? 60maaf hiramuu qaba jechuudha. Yeroo 60maaf hiramu kana inni kun maal jedhama? Minute jedhamee waamama. Simbooliin isaa haala kanaan ibsamaa jechuudha. Simboolii akkuma argaa jirtan isii tana jechuudha. Simbooliin tan gubbaratti argaa jirtan tana simbooliin isii sanii not a clock minute. Minute kan jennuun ammoo kan sa'aatiitti himte jechuudha. Minute also means little. Minute jechuun kun maal jechuudha? Little jechuudha. Xiqqaa jechuudha. Even this little is not small enough for scientific locating. Ammas inni kun minitiin kunis xiqqaan kun maal hin ta'u baay'ee xiqqaa miti jechuudha. Maalidhaaf? Scientific locatingidhaaf yookiin ammoo scientificidhaan locationii bakka wayii ibsuudhaaf inni kunis xiqqaa miti jechuudha. We must divide the degree a second time. Ammas maal godhuu qabnaa? Digirii san deebifnee sekandiidhaaf hiruu qabnaa jechuudha. And each of these divisions is a second. Divisioniin kun ammoo maal jedhamee beekama? Second jedhamee waamama jechuudha. Simbooliin isaatis haala kanaan kan jalqaba minitii tokko qofa ture amma ammoo isa maal goonaa? Lama goonaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan inni kun tuqaa lamaan gubbaratti argitan tan simbooliin isaa kan sekandii kan minitii ammoo tokkuma jechuudha. Tokkuma tuqaan isaa sun tokko qofa turte. A second is a 16th of a minute. Amma sekandiin kun maalidha? 60maffaa yookiin ammoo minitii san 60maaf hirree kan argannudha jechuudha sekandii. That makes a network of so small a mesh with which to cover the earth that no place can slip through. Kanaafuu inni kun yeroo haala kanaan gad xiqqeessine kanatti gara sekandiitti yeroo gabbuusne kanatti iddoon wanta tokko itti argamu yookiin ammoo bakki wayii nu jala miliqee dhabamuu hin danda'u jechuudha. Isoo mul'atiin hafuu hin danda'u. Kanaafuu yeroo sekandiidhaan gad xiqqeessinee haala kanaan ibsinu kanatti bakka kamiyyuu kan fuula lafaa irratti argamu kamiyyuu maal godhuu dandeenya? Ibsuu dandeenya jechuudha. Latitude. The latitude of point P on the surface of the earth is equal to the angle between the radius through point in the equatorial plane. The plane limited by the equator. Latitude inni jennuun kun pointii yookiin ammoo point P kana jechuudha. On the surface of the earth. Fuula lafaa irratti kan argamu is equal to the angle between the radius through the point. Inni kun ammoo maaliif wal qixa? Angilii raadiyeesii fi poointii equatorial plane jidduutti argamuun wal qixaa jechuudha. Latitude inni jennuun kun. Longitude inni jennuun ammoo the longitude of point P on the surface of the earth is equal to the angle between radius through the point and the 0 degree and the 180 plane. Longitude inni jennuun ammoo longitude inni jennuun latitudein haaluma isinitti himeen maalidha inni kun paaraaliidhaan baay'ee wal fakkaataadha jechuudha. Latitudein kun baay'ee wal fakkaataadha. Maaliif innis maalidha? Haaluma paaraaliin qoqqoodu saniin kaabaa fi kibbatti qoqqooda. Akkasumas inni kunis haala kamiin deema? Akkuma argaa jirtan fuula lafaa inni yoo isa kan ta'u kaartaan yoo isa kan ta'u taate haala kanaan deemaa jechuudha. Innis haala kanaan yeroo deemu kan inni kun maal jedhama? Latitude. Longitude inni jennuun ammoo kan gara gadii deddeemu kanniiniin maal jennaani? Latitude jennee waamna jechuudha. Garuu ammoo garaagarummaa ni qabaatan. Latitude fi longitudein kun
paaraalii fi meridiyaanii wajjin garaagarummaa ni qabaatanii isaan ni ilaalla. Kanaafuu loongituudiin jennuun maalidha? Is equal to the angle. Angilii raadiyeesii fi raadiyees through the point pointii keessa bahuu fi akkasumas 180 pileenii wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Therefore, the geographic grid of point P is 45 degree north and 19 degree west. Inni kun kanaafuu P kun jechuudha kan asirratti argatan kun 45 degree northidha. Akkasumas immoo 19 degree westidha jechuudha. Isaniin fakkeenyaan ni ilaalla haala kamiin akka barbaadan. Latitude and longitude are sometimes are confused with two other terms, parallel in the meridians. Latitude fi longitude kun yeroo tokko tokko confuse nama godhanii jechuudha. Maal wajjin? Sararoota lama wajjin. Isaanis kan maal ta'an parallel fi meridiyaanii wajjin confuse ta'anii jechuudha. Parallel kan jennuun an imaginary line joining all points with the same latitude. Parallel kan jennuun kun sarara yaadaa ta'ee pointii hundayyuu kan wal qabsiisudha jechuudha. With the same latitude. Latitude same ta'e wajjin with the same latitude. Meridian inni jennuunis akkasumas imaginary line ta'ee pointii hundayyuu kan wal qabsiisudha. Maal wajjin? Longitude wajjin. Note that the first set of terms latitude and longitude deal with angles. Garaagarummaa isaa isa kanaadha jechuudha. Maalidha? Sararoonni yookiin ammoo termiiwwan jalqabaa lamaan kunniin latitude fi longitude kunniin maal wajjin wal qabatanii aangilii wajjin jechuudha. Isaan kunniin aangiliidhaani. Garuu ammoo the second set parallel in the meridian with lines. Parallel fi meridiyaaniin ammoo maalidha? Laayiniidha jechuudha. Laayinii saniin maal jennaani? Parallel yookiin ammoo meridian jennaan. Garuu ammoo latitude yookiin ammoo longitude kunniin ammoo kan 0 degree jennee haala kanaan lakkoofsa fi barreessinee digirii isaa ittiin kennu kanaan aangiliidha jechuudha. Isaan sunniin latitude fi longitude sun aangilii kanniin ibsuudhaaf fayyadamna jechuudha isaan. Okay, fiigarii kan akkuma ilaalaa jirtan asirraa barbaadna jechuudha. Example 1 mee haala kamiin pointii kam nu gaafate haa barbaadnu. Find the geographic grid of point B on figure 1.8. Isa kana jechuudha figure 1.8 kanarratti point B geographic grid isaa barbaadedha. Follow the steps. Step kana hordofeedha. Kanaafuu steppiiwwan haa ilaallu. Jalqaba irratti identify whether point B is north or south of equator. Jalqaba irratti maal goona? Point B kun northidha moo southidha? Equatorii irraa equatoriin walakkaa lafaati jennee jirra. Walakkaa lafaa sanirraa gara northiitti jira moo gara southiitti jira? Isa jedhu adda baasna jechuudha. Inni kun maalidha? Adda baasuun kun maal fayyadamneeti? Parallel jennuun isaan fayyadamneeti. Read the latitude of B, north of the equator. Okay. Jalqaba lammaffaa irratti maal goona? Latitude B sanii dubbisna. Yeroo dubbisutti inni sun maal jedhee jira? Latitude fi longitude akkuma jalqaba irratti ibsamee jiru maal nu jedhee jira? Aangilii wajjin wal qabataa nu jedhe. Kanaafuu sarara osoo hin ta'in kan dubbisnu maalidha? Aangilii sanii yookiin ammoo lakkoofsa saniin dubbisnaa jechuudha. Kanaafuu biin kun maal irratti argama? 20 degree north irratti argama akkuma argaa jirtan. Biin isa kana barbaadinu jedhe jechuudha. Isa kana. Kanaafuu inni kun ekwaatooriin akkuma argaa jirtan haala kanaan isa deemu kanaadha. Isa kanarraa kallattii kamitti argama? Garri olii noorziidha. Saawuz garri jala ammoo haaluma argaa jirtan kallattiin jala kana jira jechuudha. Barreeffamee jira. Kanaafuu garamitti argama? Inni kun gara noorziitti argama. San booda ammoo erga gara noorziitti argamee maal godhinu jedhee bakka point biin kun itti argamu kana latitude isaa dubbisiinu jedhe. Kanaafuu latitudiin sararoota haala kanaan deddeeman kan hin jennee jirra. Kanaafuu inni kun biin kun tuqaan biin kun akkuma argaa jirtan meeqa irratti argama? 20 degree irratti argama jechuudha. San booda isa kana ni barreeffanna 20 degree north jennee barreeffanna jechuudha. Karaa noorziitti waan argamuuf. Step miixaan ammoo read the longitude of B east of the prime meridian. Itti aanee ammoo sadaffaa irratti maal goona? Longitude B kanaa dubbisnaa jechuudha. San dura ammoo wanti nuti godhuu qabnu tokko jira. Maaliif jalqaba irratti ekwaatooriyaalii irraa gara saawuziitti moo gara noorziitti isa jedhu kan adda baafannee jirra. Kanaafuu ammas steppii biraa hordofuu qabna jechuudha. Steppiin sunis maalidha? Identify whether point B is west or
east of the maal jennee dubbisnaa meridian jennee dubbisnaa jechuudha. Prime meridian irraa gara east immoo gara west yookiin ammoo gara bahaatti argama moo gara dhihaatti argama jennee beekuu qabnaa jechuudha. Maaliif laatituudii san yeroo yookiin ammoo laangituudii kana yeroo dubbisnutti 20 digirii jennee jirra. Garuu ammoo 20 digirii isaa ta'uu beeknee east ammoo west isaa adda baasuu qabnaa jechuudha. Jalqaba irratti akkuma steepii jalqabaatiif goone kanatti asitti steepii biraa dabaluu qabnaa jechuudha. Identify whether point B is east or west jennee haala saniin adda baasuu qabnaa jechuudha. Haala kamiin adda baasna isa kanas akkuma argaa jirtan inni kun prime meridianidha jechuudha. Prime meridianiin haala kanaan nu kaafamee jira. Kallattii kanarraa garanatti yoo argamu taate biin kun maal jedhama? West jedhama. Isa kanarraa ammoo garanatti yoo kan argamu taate ammoo maal jedhama? East jedhama jechuudha. Kanaafuu biin garamitti argama? Kallattii kana waan ta'eef biin garanatti argama waan ta'eef akkuma argaa jirtan kanaafuu maal jennee dubbisna? East jechuu qabna jechuudha. Pointii arganne san East jennee dubbisna. Kanaafuu sanboon ammoo afuraffaa irratti the complete geographic grid of point B is 20 degree north 13 degree east. Kanaafuu haala saniin ibsinaa jechuudha. Isanis maal ilaallaa? Jalqaba irratti akkuma argaa jirtan yeroo jalqaba adda baafannutti ekwaatooriyaalii irraa kaanee gara noorziitti immoo gara saawuziitti isa jedhu adda baafannee sanbooda maal nuuf ta'e? Noorzii nuuf ta'e jechuudha. Noorzii erga nuuf ta'e booda bakka poointiin sun irratti argamu san haaluma saniin dhufnee isii tana ilaalla lakkoofsan. Akkuma argaa jirtan poointii kana haala kanaan sararri keessa bahee darbu kun isa kanaa jechuudha. 20 digirii isa jedhu kana. Kanaafuu isaan barreeffanne. Sanbooda ammoo ammas deebinee maal goona? Prime meridiyaanii kanarraa garanatti argamu garanatti argama. Garanatti yoo kan argamu taate maal jenneen? West. Garanatti yoo argame ammoo east jenneen jechuudha. Kanaafuu garamiin nu argame? Gara eastiitti poointii biin kun. Kanaafuu maal godhuu qabna amma? Gara eastiitti erga nuuf ta'e amma maal ilaalla? Longituudii isaa ilaalla. Longituudii jechuun ammoo sararoota gad deddeemu kan inni irra aangilii argamanidha. Kanaafuu aangiliin inni irratti argamu poointii biin haala argaa jirtan kanaan aangiliin haala kanaan sarara kana keessa bahee deemaa jechuudha. Kanaafuu sararri kun meeqa irratti argama? 13 digirii isa jedhu irratti argamaa jechuudha. Kanaafuu haala saniin guutuu isaa haala kanaan walitti deebisnee yeroo barreessinutti 20 digirii north 13 digirii east jennee haala saniin barreessinaa jechuudha. Example 2 kanarratti ammoo maal jedha? Find the geographic grid of point X and Y on figure 1.8. 1.8 kanarra pointiiwwan X, A fi Y barbaadi jedha jechuudha. Garuu ammoo akkuma argaa jirtan isa kanarra point A, Y, X wanni jedhu hin jiru fiigarii kanarra. Kanaafuu haala saniin barbaaduu hin dandeenyu jechuudha. Isa kana maaliif poointiin nuuf kennamu qaba jalqaba irratti akkuma argaa jirtan CAO jedhee jira. Garuu ammoo isa kanarratti CNOB maarshii leek kanneen malee wanni nuuf kennamu hin jiru akkuma argaa jirtan fiigarii kanarra. Kanaafuu example 2 bira taruu qabnaa jechuudha. Maaliif waan hin jiraanneef A hin jiru, X hin jiru, A hin jiru, Y hin jiru fiigar 1.8 irra nu jedhe garuu ammoo isoo jiraatee barbaaduu dandeenya yoo hin jiraanne garuu barbaaduu hin dandeenyu jechuudha. Example 3 ammoo maal jedha? Find the geographic grid of the marsh area on figure 1.8. Follow the following steps. Maal barbaadeedhaan ammoo marsh area san barbaadeedha. Marsh eriyaan isii sana jechuudha. Isii tana barbaadeedha. Kanaafuu isii tana mee haala kamiin barbaanna isteeppiiwwan isaa ilaalu. Isteeppiiwwan kan jalqabaatiin wal fakkaataadha. Garuu amma wanti itti dabalamu wayii jira. Maaliif inni kun waan poointii hin ta'iniif poointii tokko irratti argama jennee ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Isa kana maarshii kana akkuma argaa jirtan guddaadha waan ta'eef kanaafuu poointii tokko irratti hin argamne. Garuu ammoo jidduu poointoota jidduutti waan argameef haala kamiin barbaanna muraasatti dabalama mee isa naa ilaalu. Jalqaba irratti identify whether the marsh area is north or south of the earth. Kanaafuu jalqaba irratti ammas gara noorziitti immoo gara saawuziitti argama isa jedhu adda baafannaa. Inni kun gara noorziitti argamaa jechuudha marsh eriyaan. San booda ammoo lammaffaa irratti read the latitude extent of the marsh area north of the equator. Amma immoo laatituudii isaa dubbisnaa jechuudha. Innis maal jidduutti argama? 10 degree northii fi 20 degree northii jidduutti argama. San booda ammoo longitudinaalii isaa yeroo ilaalutti ammoo 16 degree east fi 17 degree east jidduutti argama jechuudha. San booda ammoo complete isaa haala kanaan ibsinaa jechuudha. Jalqaba irratti inni ibsinu kun haala kanaan inda east
isa kana haala sanii ibsinaa jechuudha. Mee haala kamiin barbaadna haa ilaallu. Isteeppiin isaa kan jalqabaati wal fakkaataadha garuu ammoo pooyintii tokko irratti waan argamuu hin dandeenyeef inni kun pooyintii lama fudhachuu qabna jechuudha. Inni kun haaluma argaa jirtaniin jalqaba irratti gara noorziiti immoo gara saawuzii isa jedhu adda baafannaa. Kanaafuu isa kanarraa garamitti argama gara noorziitti argama jechuudha. Gara noorziitti argama waan ta'eef kanaafuu noorzii ta'uu isaa ni beekna jechuudha. Sanbooda ammoo yeroo kamiyyuu kan jalqaba barraa'uu qabu laatiijuud isa jedhu kana laatiijuudii barbaanna jalqaba irratti yeroo kamiyyuu. Laatiijuudiin kanaafuu maarshii eeriyaan kun sarara kanarratti yoo kan jennu taate isa irratti hin argamu. Kanarra yoo jenne kan lammaffaatis yoo jenne ammoo isa irrattis hin argamu jechuudha. Kanaafuu jidduu isaa lamaanitti argama. Haaluma argaa jirtaniin sararoonni kunniin haala kanaan bira bahanii darbanii jechuudha. Maarshii eeriyaa kana jidduu kanatti waan argamuuf. Kanaafuu maarshii eeriyaan kun jidduu kana waan jiruuf maal godhuu qabna? 10 digirii noorz aftu 20 digirii noorz jennee fudhannaa jechuudha jalqaba irratti. San booda ammoo ammas maal ilaalla? Piraayim meridiyaanii kanarraa gara bahaati moo gara dhihaati isa jedhu ilaalla. Kanaafuu gara gamitti argama? Gara iisitti gara bahaatti argama jechuudha. San booda ammoo bakki itti argamu kana sarroota lama jidduutti argamee jira ammas inni kun. Sarara haala kanaan loongituudinaan isaa yeroo ilaalutti sarroota kanneen lamaan jidduutti argamee jira. Sarroonni kun ammoo 17 digirii east up to 75 degree east ta'a jechuudha. Kanaafuu haala saniin yeroo guutuu isaa barreessinutti 20 degree north up to 10 degree north up to 20 degree and 16 degree up to 75 degree east jennee haala saniin guutuu isaa barbaaduu dandeenya jechuudha. Baay'ee salphaadha inni kun haala saniin ilaaluu dandeettanii. Kanaafuu inni kun haaluma argaa jirtan kanaan 16 degree east up to 17 degree east jedhee garuu ammoo 75 ta'uu qaba jechuudha. Maaliif inni sun haala argaa jirtaniin pooyintiin kun yookiin ammoo 17 digiriin kun nuuf kennamee hin jiru. 17 digirii waan nuuf kennamee hin jiraanneef kitaabni yeroo tokko tokko ni dogongora. Kanaafuu 75 ta'uu qaba jechuudha. 16 degree east up to 75 degree east ta'uu qaba jechuudha. Maaliif isa jechuu dandeenye 70 wanni jennuuniif 70 wanni hin jenneeniif 17 jidduu kamitti argama? 60 fi 75tti argamuu qaba. Kanaafuu sammuu eessa ta'uu qaba? Fakkeenyaaf isa kana bakka lamatti soqoonnee asitti meeqa ta'a? 65 ta'uu danda'a. Asitti ammoo 70 ta'uu danda'a. Garuu ammoo 70 kanarratti yeroo kan ol baanu taate haala saniin 70 kun maal ta'a? Haala kanaan keessa bahee taraa jechuudha. Keessa bahee tara. Garuu ammoo kan garanattis hafe waan jiruuf 70 jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu jidduu 60 fi 75tti argama jennee ibsuu dandeenya jechuudha.